Nagajirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan qophii addaatiif egaa akkuma beekamu goggotaan torban darban caalmatti immoo goggotaan afran sadan darban kana keessatti biyyi keenya yaa'iiwwan gurguddoo sadarkaa Afrikaa sadarkaa addunyaatti qophaa'an magaalaa Finfinnee Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu isaanii ni beekama. Inni kun immoo maqaa biyyaa ijaaruu keenya kaasu akkasumas hojii dippiloomaasiif dinagdee waliin wal qabatee bu'aawwan gurguddoo akka fidu ni beekama. Kana malees immoo turistoonni akka isaan dhufan akka biyyi keenya daawwatanis gahee guddaa qabam. Guyyaa muraasa booda immoo yaa'iin jijjiirama faalama qilleensaa lammaffaa kan Afrikaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti ni keessummeeffama ni qophaa'a ni gaggeeffama. Inni kun maqaa biyyaa turistoota harkisuu gama dippiloomaasiitiin immoo bu'aan inni galmeessu maali kan jedhu akkasumas haaldureen yookiin qophii kanaaf taasifamaa jiru maali kan jiru irratti marii kan taasisnu ministeera turizimii keessatti kan nuti argamnu kanaaf keessummaa obbiraa qabna kan marii waliin taasifnu keessummaan keenya deettaa ministeera turizimii Dr. Indaganaa Abbabaati kanaaf isaan wajjin marii kan taasisnu Dr. Ingadaan marii waliin taasisnu feeyyamoo ta'uu keessaniif jalqaba irratti ulfaadhaa galatoomaas ni jedha. Hayi egaa ministeera turizimiitti ergan dhufee keessumattuu barri 2017 xumuramaa jira waan ta'eef akka walii galaatti barana yaa'insi turizimii akkam ture? Gaarii akkuma seensa irratti kaastettis turizimiin biyya kanaa keessattuu waggaa torban darban keessa akkasumas immoo oluma guddataa dhufee waggaa afuran keessatti dhumarrattis akkuma kaastee bara darbe keessatti turizimiin biyya kanaa baay'ee isaa dammaqee jira. Dammaqinni isaa immoo murtoo mootummaan fudhate tokkoffaa lammaffaa akkaataa gabaa turizimii keessatti waan qabnu kanaan dura waan qabnu irratti waan adda addaa dabaluudhaan 3-4 gochuudhaan keessattuu turizimii leejarii duwwaa qabnaa turre amma biizinasiinis itti dabalamee karaa babal'insa ta'een miidiyaan keenyas keessumattuu muummeen keenya immoo karaadhaan karaa isaan kallattiiwwan ka'aniin turizimiidhaaf xiyyeeffannoon guddaan kennamee baran akka addaatti darbechuu hin dandeenya. Isa keessaa wanti gurguddaan ka'e waan lamatu hojjetame barana inni guddaan turizimii biyya keessaa damammaqsuu turizimii biyya keessaa keessattuu kanaan dura ayyaana duwwaa irratti xiyyeeffatee kan ture taateewwan adda addaa uumuudhaan magaalotii gurguddoolii keessatti akka uummanni deemu akkasumas immoo riizoortoliin banaman warri kanaan dura cufamanii turanis akka Laangaanoo fa'aa kunillee sirriimatti akka damammaqanu godhamee turizimiin biyya keessaa illee dammaqee jira barana. Isaansee inni lammaffaan turistiin biyya alaa waggaa baay'ee booddee lakkoofni isaa miliyoonaa ol kan darbe. Ta'uudhaan turizimiin bara darbe keessatti akka gaariitti xiyyeeffannoo kennameen amma xiyyeeffannoon kennameef illee yoo hin taane dammaqina guddaan jira. Keessumattuu akka dhaabbataattis hojiin gurguddaan kan hojjetamedha. Initiative waliin adda addaa kan lafa bu'anii lafa qabachaa deemanudha. Inni guddaan poolisiin waggaa 15 ol ture amma gara xumuraarra qaqqabee jira. Poolisiin sun amma akka jirtu yoo ta'e amma fooyya'ee dhufe kun waan turizimiin addunyaa barbaadu idil addunyaa irratti waan akka jiru moor akka dorgomaa ta'u kan godhu inni hojii isa guddaa ture. Inni lammataa daandiin qilleensa Itoophiyaa akkuma beektan almost gara uummata miliyoona 17 olii asiif achi deebisa. Isa keessaa walakkaan isaa ol tiraanziit godhasiini. Tiraanziitii gaafa godhu eerpoortiidhaan bahu kun immoo gabaa baay'ee nu dabarsiisee jira. Gatii kanaatiif stop over turizimiin kan itti mallattaa'edha. Isaaf wanti ta'u teeknikaal tiimiin hojii isaa kan fixee jirudha. Isa caalaa kan inni guddaan kan ture akkuma beekamu zamanni kun zamana dijitaalaati. So isaa wal qabatee weebsaayitii toon ta'in pilaatfoormiin guddaan kan Visit Itoophiyaa jedhamu. Fedhiidhaa kaasee amma duudeebiitti kan turistii tokkoof kan ta'u veendaroolii baay'ee kan wal keessaa qabu ijoollee biyyaatiin kallaqamee innillee kan lafa bu'ee jira. Isa caalaa kanaan dura turistiin baay'ee gara Itoophiyaatti dhufee wanti inni ilaalaa ture tokko Dinqina Shokiilluusii Salaam
isumas muuziyeemii biyyoolessaa haaromsuu isa hojii qabsiisuudha. Garuu barana wanta addaa ta'e immoo warri land of origin ta'uu keenya kan sirriitti ibsanu Dinqinasheef Salaam immoo biyya Czech Prague deemanii jarris amma dabaree jaraatti Itoophiyaa immoo jarri barsiisaa jiru. Kun taateewwan gurguddaa biyya kana keessatti ta'anidha. Inni gara biraan egaa kanaan dura nuti akkuma jedhamu keessattuu magaalaan Finfinnee teessoowwan dippiloomaatiikii kan addunyaarraa sadaffaa jedhamee waamudha. Garuu isatti hin fayyadamne turre. Isatti fayyadamuudhaan barana konferansoliin gurguddaan biyya kanatti godhamaniiru. Konferansoliin bara 2016 keessatti niirlii gara 2019 akkaawii ture. Amma garuu niirlii gara 152 godhameera. Kun lakkoofni jaraa 350 olii amma 11tti kan danda'amudha. Inni gaa bu'uuraalee misoomaa gurguddaan hojjetamaniiru. Bu'uuraalee misoomaa kun immoo waan kanaaf kan qophaa'an magaalaan Finfinnee al tokkotti konferensolii addunyaa 3-4 gaggeessuu kan danda'u. Inni taateewwan gaarii bara darbe keessatti jennee fudhachuu danda'amu. Ijoolleen xixiqqaan baay'een jiru. Misoomaanis wal qabatee iddoowwan hawwata tuurizimii kanaan dura turan fooyyessuu isarratti hojiin hojjetamanii bu'uuraalee misoomaa jaraaf kan godhamee jira. Isarratti wal qabatee kan community tourism kan akka Sinqillee fa'aa kana Fasildas Jimmaa Abbaa Jifaar jarri kun immoo haaromanii karaa qabataa jiru. Barreen gaddaa hojiin gurguddaan godhame keessaa inni kun ka'iinsa guddaadha. Akkuma isin jedhe garuu damammaqina guddaan tuurizimiidhaaf akkasumas maqaa biyyaa ol kaasuu irratti hojiin gurguddaan ta'eera jechuun dandeenya barreen gaddaa keessa. Yaada gabaabaa osoo kaasan jidduutti dhimma Luusii fi wanni Dinqinash Cheek deemanii biyyas beeksisaa jiru. Inni sun biyyaa fi maalii qaba kan jedhu gabaabsinee akaasnu. Kanaan dura deemanii beeku biyya Ameerikaa deemanii turanii akkuma yaadatamu gaafa deeman sun akkas karaa seera qabu mootummaaf mootummaa gidduutti miti. Egaa tuurizimiin faayidaan isaa inni guddaan tokko dippiloomaasii fiduudha. Magaalaan biyyi Cheek keessattuu magaalaan Prague giddu galeessa seenaa fi hambaa Awurooppaa jedhamtee waamamti. Muuziyeemolii gurguddaa qabu. Muuziyeemolii waggaa baay'ee turan. Amma lafti seenatti muuziyeemiin biyyoolessaa Prague guyyaatti nama 50,000 ol kan danda'udha. So kun Itoophiyaan maqaasii ol kaasuu keessatti kaffaltii malee tuurizimii dhaqeen uummanni ilaalee waan beeksisa gurguddaa ta'uun hojjetiin akka biyyi kun beekamtuudha. Inni lammataa bu'aa sanaan wal qabatee deemuu seetii wal qabatee kanaan dura muuziyeemii nuti hin qabne keessattuu muuziyeemii ijoolleedhaaf ta'uu hin qabnu turre. Mootummaan Cheek kana akka galteetti fudhatee wanti nu rakkoo qabnu keessaa inni tokko muuziyeemolii keenya fooyyessuudha. Muuziyeemii ijoollee xixiqqaa hin qabnu isa immoo ijaaruudhaaf illee kan fide Luusiin fi Salaam achi dhaquu jaraati. Isa caalaa garuu akkasitti umuriin baay'een keessattuu dhaloonni sadaffaan waa'ee Luusii kana hin beeku. Luusiin gaaggii argamte waggaa 50. Dhaloonni lammaffaa hin beeka. Dhaloonni sadaffaan beeku. Isa kana immoo achitti barsiisuu irratti waan gaariidha ni fudhachuu hin dandeenya. Isa caalaa garuu dippiloomaasii tuurizimii irratti ashaaraa isa guddaa yookiin isa jalqabaati jennee fudhachuu hin dandeenya. Hayyee yaa'ii jijjiirama faalama qilleensaa kan lammaffaa Afrikaa dabalatee kan yaa'iiwwan gurguddoon ardiif kan Afrikaa kuma jalqaba kaas Itoophiyaatti qophaa'uun isaanii kun biyya keenyaaf hiikoo akkamii qaba? Gama dinagdeetiin ta'uu danda'a, maqaa gaarii biyyaa kaasu ta'uu danda'a. Samiitiin kun akkamitti isa dhufe seeronni irraa isa jalqabni gaarii natti fakkaata. Maaliif kabajamoo muummeen keenya waan isaan kaasan koot gochuun barbaachisaadha. Falaasamni qilleensaa walgahii duwwaadhaan hin dhufu jedhusan. Hojiidhaan hiikoo guddaadhaan hojiidhaan dhufa. Itoophiyaan akkuma beektu inishiyetiivii ashaaraa magariisaa waggaa 7 keessa jalqabame keessatti biliyoona 40 dhaabnee jira. Kun hojiidhaan taateedhaan akshiniidhaan falaasamni qilleensaa walgahii duwwaadhaan akka hin taane kan agarsiisan ni guddaadhaan fudhachuun gaarii natti fakkaata. Ni lammataa gaafa Itoophiyaan filatamtu
waanuma qabnurraa kaaniitu yookiin loobii ta'ee yookiin kana ta'ee miti. Itoophiyaa keessatti geggeessuun sirriidha jedhee addunyaan gatii amaneef. Inni akkuma isin jedheedha. Kontribushiniin keenya falaasama qilleensaatiif baay'ee xiqqoodha. Garuu isallee eegaan jiru. Kunuunsinee qilleensaaf kan ta'u biqiltuu biliyoona 40 caalaa dhaabne koridara misoomaa akkuma agartu akkasumas immoo misooma laga daarii yookiin riverside qarqara sana kan jiru isa sirriitti hojjetamee agarsiisa guddaa qabu. Isaan wal qabateetu kan Itoophiyaa keessatti akka kan ta'u. Isa caalaa garuu chaampiyooniin keessattuu nyaataan wal qabatee kan kanaan dura jijjiirama qilleensaatiin yookiin falaasama qilleensaatiin Itoophiyaa irratti illee waan dhufaa jiru san dandamachaa jirra. Haa malee iddootis ammas yoo jiraatis garuu Itoophiyaan karaa gaarii irra akka jirtu agarsiisa guddaa hojjenneera. So isaan wal qabateetu kan asitti dhufe. Egaa walga'iin kun lama tokko climate week jedhamu torbee tokko guutuu kan jirudha. Jarri poolisoolii yookiin tarsiimoo gurguddaa kan irra ilaalanudha. Taansee African Climate Summit kan jennu guyyaa 3dhaaf kan ta'u nama 20,000 ol kan ittiin simannudha. So kanaan wal qabatee egaa karaa dinagdeetiin akkuma isin jedhe fuula biyyaa geejjiruu irratti dinagdee irratti keessattuu akkuma isin turizimiin akkuma beekamu yookiin turistiin akka beekamu gabaansaa yookiin direct yookiin indirect ta'a. Isa wajjin wal qabatee hoteeloliin keenya daandiin qilleensa Itoophiyaa akkasumas local transport wajjin wal qabatee wanti baay'een dhufee jijjiirama ta'a. Bu'aa guddaan buusa inni eegna. Isa caalaa garuu maqaa biyya fi turizimii keessattuu amma immoo wanti nu hojjetaa jiru eekooturizimii wajjin wal qabatee kan jiru almost online kan godhudha. Riizoortolii gurguddaan ijaaramee jira. Inni tokkoffaa innoveetiif karaa ta'een kan jarri hojjetamaa jiru. Inni lammaffaa immoo kanaan dura wanti nu qabnu hoteeloliin yookiin riizoortolii magaalaa keessatti duwwaa hojjetamu turanii garuu nature based warra ta'anii wajjin lammanuu walitti fiduudhaan kan hojjetamaa jirudha. So isallee agarsiisuu irratti isa mul'isuu irratti Itoophiyaan waan irra jirtu agarsiisuu irratti jijjiirama guddaa fida. Akkasumas ni akkuma kaasne turistoliin kun warri walga'ii kanaaf dhufan turtii jaraa tursiisanii yookiin immoo al 2-3 dhufuudhaaf waan karaa guddaa baneedha. Egaa konferansii wajjin wal qabatee konferansiin kun hojii gurguddaa hojjetame keessaa kan dhufu tokko inni kun illee karaan kan dhufu kan ta'e Itoophiyaan initiatiivolii gurguddaa hojjetteetti. Fakkeenyaaf seera viizaa see geeddarteetti. Onlaayiniin jira, on arrival jira, fudhattee embaasii illee fudhattee fudhatta. Inni kun illee baay'ee faasiliteet godha. Simplii miti jechuudha dubbiin kun gatii kanaatiif. 2020 kun for example Itoophiyaan gaafa asitti qopheessitu inni guddaan seen goote warra walga'ii kanallee dhufanuuf bilisa gooteetti viizaa. Kun maaliifi akkuma isin jedhe deddeebi'anii akka dhufan biyyi keenya konferansii duwwaarraa ta'uun ta'in warri dhufan kunillee ambaasadaroolii keenya ta'anii haala qilleensa jiru sa'aatii gaarii dhufu bokkaan jira aduun jira. Kana caalaa immoo niirlii ayyaana bara haaraa jara bultii jaratti dhufullee waan baay'ee kanaan hubachiisuu gatii dandeenyuuf isa akka carraa gaariitti ilaaluun barbaachisaadha. Baay'ee jalqaba kaas gara hirmaatota 20,000 ol gara 25,000 kan taantu dhufa. Isaan kana keessummeessuun yaa'iin kun milkiin akka xumuramuuf immoo manni hojii keessanii gahee qaba waan ta'eef isaaf akkamitti qophaa'aa jirtu? Qophiin kun almost jajaaf erga jalqabame koreen guddaan tokko dhaabbatee jira. Koreen qindeessituu kan loojistikiif kan hoteelas qindaa'ee jira. Marii gurguddaan godhamee jira. Mariin gurguddaan godhame keessattuu abbaa qabeenyolee hoteelaa wajjin kan mootummaas kan warra dhuunfaas kan tiraanspoortii wajjin illee wal qabatee marii gurguddaan godhamee jira. Qophiin supervisioniin deeggarsi karaa godhamaa jira. Mariin karaa bal'ina qabu immoo lafa kabajamtuu kantiibaan jirtutti ministeeroliin keenya lafa jiranutti mariin gurguddaa godhameera. Mariin kun faayidaan isaa tokkoffaa
teemima walgahii wajjin akka deemu fakkeenyaaf hoteeloliin akkaataa jarritti qilleensaaf jijjiirama qilleensaatiif akka jarritti kontribiuut godhan walli tokko hubachiisa kennuudha. Inni lammata nama 20,000 dhufa kompitiishinii malee gatii toon dabaliin akka biyya kooteedhanii akka jara simatan wallee hojiin gurguddaan hojjetameera. Feedbackiin jirus feedbackii gaarii dhugaadhaaf taanan manni keenya keessattuu abbaan qabeenyaa waan kanaaf qopheessaa jira. Maaliif egaa Itoophiyaan waan gurguddaa eegaa jirti koopsartii waan hin eegama inni gara 100,000ti. Kubbaa miilaa Afrikaa illee qopheessinee jira. Kun agarsiisa guddaa gatii ta'eef uummanni illee isaaf qophaa'eera. So hojiin gurguddaan hojjetame keessaa akkuma isin jedhu hubachiisa kennu, marii bal'aa godhu, supervisioniif deeggarsa gochuun itti fufee jira. Magaalaa Finfinnee duwwaa ta'uun ta'in naannoo Maseellee keessa gara Adaamaas gara naannoollee Shaggaris waan ilaalamullee qopheessuu fakkeenyaaf naannolee Shaggarillee yoo ilaalte Mannagashaa Subbaan jira waanuma jara wajjin wanti deemudha. Harooliin Bishooftuu jiru as dhiyoottis illee Wanciinfaa jiru isallee dammaqnis guddaan godhamee jira jechuun dandeenya. Haa ta'u yaa'iiwwan akkanaa kun yaa'iinsa turistoota harkisuu keessatti yookiin turistoonni warri amma dhufani yookiin yaa'ii kanarratti dhufan waan laalanii deemantu jira. Garuu isaan kun dhufuun isaanii kun namni 20,000 dhufuunsaa turistoonni kanneen biroo addunyaarra jiran biyya keenya dhufanii akka daawwataniif gahee qaba. Baay'ee gahee guddaa qaba. Maaliif walga'ichi akkuma isin jedhe tamsaasa kallattii guddaa argata. Falaasamni qilleensaa kun nama baay'ee qaba. Stakeholderii baay'ee qaba. Positiivlis negatiivlis qaba. Gaa akkuma isin jedhe isaa wajjin wal qabatee influencerooliin gurguddaan hin dhufu. Keessattuu warri fedhii falaasama qilleensaa wajjin qaban. Falaasamni qilleensaa akkuma isin jedhe kan falaasama kana baay'een jara hojjetan biyyoolii gurguddatanidha. Ageenis jaraa warri deeman hin dhufu. Itoophiyaa keessatti waan hojjetame silasitti kaaseera. Wanti nu kontribiuut gochaa jiru kun addunyaa irratti mul'achuu barbaada. So kun waan guddaa fidee dhufa. Inni guddaan fidee dhufa waan Itoophiyaan ammarra jirtu keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru. Naannoo isheetti hojjetamaa jiru kun ija baay'ee argata inni yaadna. So isaa wal qabatee gaa amma akkuma ilaaltu namni 20,000 kun gaafa dhufu baay'eensaa gareedhaan dhufa. Biyyarraallee gareedhaan dhufa. Akkuma isin jedhe influencerooliin kun gareedhaan dhufu. So isa dhibboomtoota ofii jennu. Jara kan baay'eedhaan walitti qabanii jaraafillee waan tokko qopheessaa jirra. Inni kun waan Itoophiyaan irra jirtu agarsiisa jechuudha. So biyya beeksisuu irratti akkasumas immoo turistoolii gara biraa akka jarri dhufanii turan uree gochuu irratti kun pilaatfoormii gaariidha inni yaadna. Isaa wal qabatee egaa wanti jiru fakkeenyaaf magaalaan Finfinnee keessa illee waan jiru magaalaan Finfinnee amma akka durii miti guyyaa tokkotti ilaaltee fixu. So isaaf kan ta'ullee sagantaan qophaa'ee jira. So anaaf kun carraa gaariidha. Keessattuu bara 2018 keessatti inni nu eegaa jirru kun inni tokko kana waan kana itti cimsee hojjetu irratti galtee guddaa taa'inee yaadna. Baay'ee magaalaa Finfinnee keessatti yookiin eenyuma magaalaa Finfinnee irra jiran waan turistoota harkisan yookiin immoo hirmaattonni yaa'ichaa akka isaan daawwatan wanti taasifame wanti hojjetame jira. Kanaan alatti garuu hirmaattonni yaa'ichaa guyyaa isaanii akka dheeressaniif bakkeewwan biraa deeman immoo akka isaan daawwataniif wanti yaadame wanti qophaa'ee jira. Egaa amma akkuma isin jedheedha websaayitiin kan konfiraansii kana tokko wanti inni qabu kana lafa hawwata turistii destineeshinii wajjin dhiyeenyaa wajjin dhiyeessii wajjin websaayitii sanarra jira. Namni baay'een galmaa'aa jira. Fedhii isaatiin galmaa'aa jira. Gaa isaa achi immoo hoteeloliin akkuma isin jedhe wanti hubachiisni kennameef tokko kana deeskii mataa qabaa jira hoteela keessatti. Hoteelli illee kireetiif ta'ee waan kanaaf nama ramadee qindeessaa jira. So turtii jaraa dheeressuu irratti hojiin qindoominaan hojjetamaa jiru kun bal'aadha. Isarraa eegaa kanti nu kaasnee jennu at least namni baay'ee turtii isaan dheeressa inni yaadna. Akkuma sitti jala bultee ayyaanaati isaan illee wal qabatee hojiin hojjetamaa jiru kun
tuuristoliin konferansii kanaaf dhufanii akka tuuristii ta'anii turanullee hojii gurguddaa hojjetamaa jira. So waan baay'ee eegna. Waan baay'ee eeguu duwwaa osoo hin ta'in baay'een jira dhiibba uumtoota kanaan wal qabatee egaa wanti jarri irraa eegamu tokkumaa inni Itoophiyaa keessatti wanti hojjetame wanta sila kaasne kun hundumtuu immoo ilaalamuu qabu jedhanii warri yaadanu jiru. So weebsaayitii sana irratti gadhiisamee jira, hubachiisni kennamee jira karaa adda addaadhaan. Fakkeenyaaf daandiin qilleensa Itoophiyaa lafa inni balali'u konferansii kana hundumayyuu hubachiisaa jira. So namni ammaan kaasee namni gaaffii baay'een dhufaa jira. So isaaf qophaa'aa jira. Gatii kanaatiif qophiin gurguddaan hojjetameera. Turtii jaraa tursiisuudhaaf akkasumas at least galgalumallee giba'anii booddee miilaan deemanii akkuma argitu paarkoliin yookiin lafti boqonnaan baay'een jira. Jarrillee jaraafillee kan ta'u akkasumas saayikiliinillee qophaa'aa jira. Isaafillee wanta ta'utti hojiin gurguddaa hojjetamaa jira. Dooktar, faalamni qilleensaa turizimii irratti dhiibbaa uuma? Baay'ee. Akkamitti? Baay'ee uuma. Fakkeenyaaf akkuma beekamu Itoophiyaa keessa sanyiiwwan adda addaa jira keessattuu kan akka simbirrooliin adda addaa jiru. Qurxummiin jira, maal jira. Godaantonni simbirroolii jiru baay'een fakkeenyaaf gara shaallaa kan abiyaataa kana irratti isa sirriitti ilaaluu hin danda'a. Qilleensi addunyaa irratti waan ta'e gaafa ta'u ni hin beekama. Iddoo gara biraa gaafa qorree ta'u as hin dhufu. Godaananii dhufu. Akkaataa jarri itti deemuun baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Nda'um dhiyoo kana haasa'amaa ture. Nda'um sagantaa sana qopheessuu qabna. Ijoolleen ilaalanii sagantaa sana qopheessuu qabna wanti jedhamu jiru. Dhiibbaan falaasamaa kun ikooturizimii irratti keessattuu waan baay'ee qaba. Horiiwwan baay'een godaanu, simbirrooliin adda addaa hin godaanu. Kanaan wal qabatee wanti ka'aa deemu kun turizimii keessattuu ikooturizimii irratti paarkolii keenya irratti dhiibbaa guddaa qabu. Isa gaa akkuma sila sittime galma keessa duwwaa osoo hin ta'in hojiidhaan sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Naannoo haroo abiyaataa kanatti shaalaa irratti hojiin gurguddaan hojjetamee jira. Kunuunsa irratti kan hojjetamee horiiwwan baay'een deebi'aa jiru. So innillee shookeezii guddaa tokko. So falaasamni qilleensaa turizimii irratti dhiibbaa daayirekti ta'e qaba. Isa hojiidhaan yoo ta'e malee wanti dhiibbaan kun iddoo ta'etti dhaabbachuu baannaan turizimii biyya kanaa keessattuu turizimii ikooturizimii hojii waan wal qabatee jiru wild life biyya kanaa hojii wal qabatee jiru baay'ee dhiibbaa guddaa fida. Egaa dhiibbaa erga fidee isa kana jijjiiruuf waan amma hojjechaa jirtan dabalataatu keessumattuu waan kana kan furu keessaa tokko ashaaraa magariisa yookiin immoo biqiltuu dhaabuudha. Kanaaf akka ministeeraatti kanarratti akka biyyaatti wanti qabamee hojjetamaa jiru jira. Biqiltuun biiliyoona 40 ol kan dhaabbate. Isarratti wanti yaaddan yookiin wanta keessatti hirmaachaa jirtan qobaattis ta'uu danda'a. Egaa ganti nuti hirmaatu directly kan nuti hirmaannaa jiru. Keessattuu waggaa waggaadhaan paarkolii keenya irratti hin dhaabama. Isa caalaa garuu biqiltuu caalaa piroojektoolee adda addaa qabna kan konserveeshinii irratti hojjetu. Baalee irratti qabna, goda Nachisaarii irratti qabna. Amma Gambeellitti dabalamaa jira. Paarkiin biyyoolessaa Gambeelallee guddaadha. Baabbilee irratti akkasumas shaalaaf abiyaataa irratti immoo lammanuu lafas lagas gatii qabuuf inni isarratti hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa jira. Bu'aan gaariis dhufaa jira baay'ee. Keessattuu godaannisa warra godaantota kan seef gochuu irratti hojiin guddaa hojjetamaa jira. Akkuma beektu mootummaan naannoo Oromiyaa immoo naannoo paarkii Booranaa irratti hojii gurguddaa hojjeteera inni jira. Mootummaan naannoo Amaaraas karaa Alxaash kana irratti hojii gurguddaa hojjetee jira. Karaa Sumaalee kanas almost akkuma biyyoolessaa keessatti paarkolii hunda qabnu irratti inisheetiiviin ashaaraa magariisaa karaa adda addaatiin hojjetamaa jira. Biqiltuu dhaabuun akka ta'e konserveeshinii irratti illee hojiin gurguddaan hojjetamaa jira. Kun akkaataatti falaasama qilleensaa kana irratti waan dhiibbaa dhufu kan akkaataatti taakil godhamudha. Mitigation strateejiin kun hin gaa'edhee yaadu hojiin gurguddaan nu eega. Keessattuu paarkoliin gurguddaan bineensolee adda addaa qabanu kan seef gochuun baay'ee barbaachisaadha. So wanti jalqabamee jira. Inni itti jalqabame garuu baay'ee itti fufee deemuu barbaachisa. Hayyee gaaffiin kun ni xumuraa.
Egaa wanti kun yoo milkaa'e natu milkaa isintu milkaa biyyatu milkaa. Kanaaf milkaa'ina kanaaf immoo hundumtuu qooda mataasaa bahachuu qabeetti yaada waan ta'eef hojjettoota keessaniifis ta'uu danda'a qaama dhimmi ilaallatuus ta'uu danda'a akka ergaatti akka dhaamsaatti wanti dabarsitan yoo jiraate carraasniif hin gaarii kun akkuma isin jedheedha Itoophiyaan hojii gurguddaan hojjettee addunyaan kan itti beekamti kennu karaa akkanaatiin isaan wal qabateetu kan konferansoliin adda addaa dhufanu keessattuu kun immoo waan Itoophiyaan kanaan dura hojjette waan Itoophiyaan addunyaa irratti hojii isiin milkaa'ina isii kan itti ibsinudha. So isaan wal qabatee keessummoolii baay'ee dhufa. Keessummooliin kun kana ragaa ba'uu dhufu. Kana ragaa ba'uu keessatti nutis naamusaan biyya keenya sirriitti barsiisnee keessummoolii keenya simannee keessummoolii keenya akka gaariitti geggeessuu irratti hundumtuu gahee isaa taphachuu qaba. Akka ministiraatti wanti nu jalqabne kun baay'eedha garuu hojiin kun seektara baay'ee gatii tuquuf harkaaf harkaan wal qabannee walgahii kana milkeessuu irratti shoora mataa keenya taphachuu qabna dheenni yaada. Isaa wal qabatee egaa guyyaa lama sadiif magaalaan dhiphachuu hin danda'a. Tiraafikiin adda addaa jaamiin adda addaa uumamuu hin danda'a. Isa immoo akkuma kanaan dura manni keenya obsaan darbee egaa jala bultii gaafa jala bultii ayyaanaadhuma. Bara haaraatti immoo milkaa'inaan akka wal agarruutti milkaa'ina hojii kanaatiif harkaaf harkaa ol qabannee gara fuulduraatti immoo hojii gurguddaan akka nu eegu kana akka fudhannu waamicha koo dabarsuun barbaada. Marii bareedaa waliin taasifneef ulfaadha galatooma. Sinis ulfaadha. Baay'ee. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma yaa'ii faalama qilleensa yookiin jijjiirama faalama qilleensa lammaffaa kan Afrikaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamu waliin wal qabate yookiin akka Itoophiyaatti gaggeeffamu waliin wal qabate dhimmi kun turizimii waliin akkamitti qabata akkasumas ministeerri turizimii immoo haaldureewwan qophii kanaaf yookiin yaa'ii kanaaf taasisaa jiru maal fakkaata kan jirratti mariin taasifnee kana fakkaata isinis nu waliin waan turtaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jenna qophiileen keenya kanneen hafan garuu itti fufuu nagaatti.